Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalee gunguma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha onkoloolessa 17 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne kan isin biraan geenu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Wallabdeen naannolee Somaalee fi Oromiyaa cinaaqsan irra deddeebiin mul'atu furmaata dhabe. Naannoo Amaaraatti hangawaan mootummaa ajjeefaman. Mormii qeerroo Maadagaskar booda qondaalli waraanaa pirezidaantii ta'uun kakuu seene. OFM dambalee gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa olaabuuti amma oduu bal'inaan. Wallabdeen naannolee Somaalee fi Oromiyaa cinaaqsanitti irra deddeebiin mul'atu furmaata dhabe. Godina Harargee Bahaatti jiraattonni aanaa cinaaqsan gandoota baadiyyaa kan naannoo Somaaleetiin waldaangessu keessa jiraatan hidhattoota naannoo Somaalee irraa dhufaniin haleellaan irratti raawwatamaa jiraachuu himani. Bal'ina isaa akkattaan isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Bahaatti jiraattonni aanaa cinaaqsan gandoota baadiyyaa kan naannoo Somaaleetiin waldaangessu keessa jiraatan hidhattoota naannoo Somaalee irraa dhufaniin haleellaan irratti raawwatamaa jiraachuu himani. Haleellaan kun ammoo tibbana daran hammaachuun lubbuu namootaa gaaga'amuu fi jiraattota hedduullee qe'ee irraa buqqisuu dubbatu. Jiraata ganda Daarimuu fi jaarsa biyyaa kan ta'an maanguddoon maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan tokko akka miidiyaatti himanitti rakkoon naannawaa kanaa kan bobbule ta'uu osoo beekamu mootummaan gurra waan cufateef haleellaa haaraadhaan miidhaan irra gahaa akka jiru dubbataniiru. Rakkoon kun waggaa 5-6 lakkoofseera garuu yeroo tokko yoo cime yeroo tokko immoo deebi'ee qabbanaa kan jedhan maanguddoon kun tibban ammoo bifa haaraan eegalu dubbatanii. Torban kana keessa barsiisota 5 ta'anii magaalaa irraa gara mana barnootaa deemaa turanitti dhukaasanii 2 ajjeesanii 3 immoo madeessanii akka tasaa dhufanii nama argatan ajjeesanii duubatti deebi'u guyyaa guyyaa nama hanga kanatu du'e jechaa awwaalaa oolla kun yoom akka nurraa dhaabbatu hin beeknu jedhan. Rakkoon rakkoo daangaa babal'ifannaati kan jedhan maanguddoon kun yaalii jiru Oromoo jaarsoo dachee isaarraa buqqisuun cinaaqsan naannoo Somaalee jala galchuudha jedhu. Akka maanguddoon kun jedhanitti haleellaa torban lama asitti bifa haaraan ka'e kanaan namoonni 6 ta'an du'uu fi 10 ol madaa'uu akka odeeffannoo qaban himani. Bulchaa aanaa cinaaqsan kan ta'an obbo Mustafaa Umar yaada akka kennan gaafatamaniif deebii kennuu didaniiru. Namni dhibaa hojii investimentii qonnaa naannawaa sanitti hojjetan sababa xiyyeeffannoon itti kennamuu dhabuun lubbuun namaa fi qabeenya hawaasaa guyyaan manca'aa jira jechuun hima. Akka jiraataan kun jedhanitti haleellaa fi saamichi hidhattoota naannawaa Somaalee irraa dhufan kanaan raawwatamu hedduudha jedha. Horii saamu midhaanii fi mana namaallee ni gubanii nama ajjeesanii deemu qaamni itti dubbatu hin jiru yeroo haalli hammaatu waraanni mootummaa dhufee naannoo sana galu haleellaa kana ni dhaabanii duubatti deebi'u. Yeroo isaan achi deeman itti deebi'anii dhukaasa banu haala kana keessatti hoggootaaf turre jechuun miidhaan yeroo yeroon raawwatamu kan furmaata waaraa hin qabne ta'u dubbataniiru. Yeroof tasgabbeessanii deemuu qofa osoo hin taane furmaata waaraa barbaanna uummanni kun waan maal godheef guyyaan ajjeefama mootummaan naannolee lamaanii dhimma kana furuu dadhabaniiti moo beekaa callisanii ilaalu jechuun gaafatu. Walitti bu'iinsa naannawaa daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduutti baatii adoolessaa 2025 irraa eegalee uumameen namoonni 288 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'u waajjirri qindoomina gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNOChaan tibbana ibseera. UNOChaan gabaasa isaatiin wallabdee fi jeequmsi bifa haaraan baatii 5 asitti naannawaa daangaa Somaalee fi Oromiyaatti taasifamu lubbuu namaa gaaga'uu fi miidhaa qabeenyaa irraan gahuu akkasumas qe'ee irraa buqqisuun mul'ataa jiru rakkoon kun furmaata akka hin arganne kan agarsiisudha jedhe. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo sana tasgabbeessuuf daangaa naannichaa irratti bobbaafamus haleellaa fi buqqa'iinsi haaraan gabaafamu itti fufeera jedhe. Wallabdee daangaa Oromiyaa kan naannoo Somaalee waldaangessu keessatti godina Booranaa Bahaa fi Baalee kan aanaalee wallaa Somaalee waldaangessan jidduutti darbee ni dhaga'ama. Maatiin horsiisee bultoota buqqaan irra caalaa naannoo gammoojjii keessatti dawoo keessa kan qubsiifaman yoo ta'u hedduun isaanii naannoo manneen barumsaa keessa akkasumas hedduun ammallee daasii yeroo gogiinsa bara 2022 raabsame jala jiraataa akka jiran ibsame. Akka gabaasa UNOChaan mul'isutti walitti bu'iinsa kanaan dubartoonni daa'imman maanguddoonnii fi qaama miidhamtoonni iddoo dahannoo fi tajaajila eegumsa gahaa dhabuu irraa kan ka'e rakkoof akka saaxilaman akeekkachiiseera. Wayita bulchiinsa Abdii illee walitti bu'iinsa kaayyoo siyaasaaf naannawaa bara 2018 uummata jidduutti taasifameen namoonni miliyoona 1 ol buqqa'uun kan yaadatamudha. Naannoo Amaaraatti aangawaan mootummaa ajjeefaman. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaatti itti aanaan bulchaa aanaa Illimaay kan turan obbo Addisuu Tashaalee rasaasaan ajjeefamuu bulchiinsi aanichaa beeksise. Guutuu isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaatti itti aanaan bulchaa aanaa Illimaay kan turan obbo Addisuu Tashaalee rasaasaan ajjeefamuu bulchiinsi aanichaa beeksise. Akka kominikeeshiniin aanichaa onkoloolessa 6 2018 fuula feesbuukii ofiisaa irratti ibsetti itti aanaan bulchaa kun ganama naannoo
sa'aatii 12:00 mana isaatii bahee iddoo hojii isaa osoo deemaa jiru rasaasaan ajjeefamuu gabaafame. Ajjechaa kanaaf garee finxaaleeyyii faannoo kan komate ibsi kun mootummaan gareewwan bosona keessa socho'aniif gara karaa nagaa fi mariitti dhufan rakkoolee jiran akka furatan irra deddeebi'ee yaamicha godhaa fi akka tures ibsichi hubachiiseera. Haa ta'u malee yeroo obboloonni keenya bosona jiran karaa nagaan galaa jiran jaalalaan simachuun gara jireenya isaanii kan duraatti deebi'aa jiran kanatti humnoonni gara jabeeyyiin ergama diinotaa fudhachuun ammas akka tasaa lubbuu namoota dhuunfaa galaafataa jiru jedhe. Itti dabaluudhaanis humnoonni gara jabeeyyii aanaa keenya keessa socho'an garee gara jabeeyyii finxaaleeyyii kanneen yaadaan osoo hin taane qawweetti kan amanan guddinaaf misooma lammiilee balleessuu irratti kan xiyyeeffatanidha kan jedhu ibsichi. Humnoonni kunneen gidiraa ulfaataa uummata aanichaa dheeressaa jiru jechuunis himate. Itti dabaluudhaanis raayyaa ittisa biyyaa humnoota waloo waliin ta'uun yeroo kamiyyuu caalaa kutannoo qindoominaan hojii nagaa eegsisuu kan itti fufan ta'uu ibsichi hubachiiseera. Odeessuma wal fakkaatuun naannoo Amaaraatti naannoleen humnoonni finxaaleeyyii keessa socho'an dareen barnootaa cufamanii. Sababni isaas humnoonni finxaaleeyyii kunneen ammas barsiisonnii fi barattoonni mana barumsaa akka hin seenne waan dhoorganiifi jedhame. Jiraattonni akka jedhanitti humnoonni finxaaleeyyii kunneen gara jabinaan hanga barsiisota ajjeesuutti illee tarkaanfii cimaa fudhataniiru. Barsiisonni hedduunis rakkoo kanarraa kan ka'e barsiisuuf sodaataa akka jiran dubbatu. Akka ragaan biiroo barnoota naannichaa agarsiisutti manneen barnoota naannichaa 11,069 keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin manneen barnootaa 2,445 cufamaniiru. Manneen barnootaa hedduunis humnoota finxaaleeyyii kanneen barbaadanii saamamaniiru. Barsiisotaa fi hojjettoota barnootaa irratti humnoota finxaaleeyyii kanneen butamuun sodaachifamuu fi haliillaan irra gahaa waan jiruuf hojii baruuf barsiisuu sirnaan raawwachuun akka hin danda'amne eerame. Mormii qeerroo Maadaagaskar booda qondaalli waraanaa pirezidaantii ta'uun kakuu seene. Mormii qeerroo mootummaa Maadaagaskar diigsee booda qondaalli waraana biyyattii Kool Mikaayil Raandiriyaariin pirezidaantii ta'uun kakuu seenani. Dabalata isaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Paarlaamaan biyyattii sagalee kennuun aangoorraa kaaseera. Mormitoonni biyyattii rakkoo mudateef mootummaan itti gaafatamummaa akka fudhatu gaafataa turani. Guyyaa har'aa seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa murteessaadha. Guyyaa boqonnaa haaraa itti jalqabnu jedhan pirezidaantiin haaraan kuni. Gabaasni FP akka mul'isutti pirezidaantii haaraan kun qeerroowwan biyyattii jijjiirama fedhan galateeffataniiru. Biyyattiin amma ce'umsarra kan jirtuu fi qaawwan siyaasaa fi seeraa mudateera. Kun ammoo Raandiriyaaniif qormaata guddaadha. Hiriirri mormii biyyattii keessatti baatii darbe eegale jalqaba qeerroodhaan durfamaa ture maqaa Gen Z Maada jedhamuunis beekama. Maayikil humna waraanaa Maadaagaskar keessatti hoogganaa garee waraanaa ga'umsa addaa qabu Elite Unite jedhamu yoo ta'u sanbata darbe onkololeessa 11 garee waraana isaa qabachuun dargaggoota mootummaa mormuu baanitti dabalame. Qeerroo Maadaagaskar pirezidaantiin biyyattii aangoorraa akka bu'uuf gaafataa turan gaaffii isaanii sirrii ta'uu fi garee waraanaa inni hoogganu qeerroo duuka jiraachuu ibse. Namoota magaalaa guddoo Maadaagaskar kan taate Antananaariivootti mootummaa mormuun hiriira ba'an jidduutti waraana isaa qabatee argame. Odeessa birootiin hooggantuun duraanii Baangilaadesh fincilaan aangoorraa kaate murtee du'aan akka adabamtu gaafatame. Abbootiin alangaa Baangilaadesh muummee ministeera duraanii biyyattii Sheekii Hasiinaa yakka fincila aangoo irraa isii buusee irratti hojjetteef adabbiin du'aa irratti darbuu akka qabu gaafatanii. Fincilli guddaan barattootaan gaggeeffame Sheekii Hasiinaa aangoo irraa buuse. Yeroo sana barattoonni ajjeefamuu fi hidhamuun mootummaa isiin gaggeeffamaa ture. Hasiinaan wayita san fincilli hammaannaan gara Hindiitti baqatte. Yakka namoomaa hojjechuun himatamtee ammayyuu qorannoon irratti gaggeeffamaa jira. Humnoonni nageenyaa finciltoota irratti meeshaa waraanaa akka fayyadaman ajajjeetti jedhamuun himatamte. Garuu himata kana haalteetti. Fincila irratti namoonni gara 1,400 ta'an ajjeefamaniiru. Fincilli bulchiinsa Hasiinaa waggaa 15 turetti xumura godhe. Biyyattiin erga waraanaa bara 1971 bilisummaa isii argatte as fincila hamaa akkasii keessummeessitee hin beektu. Hoogganaan abbootii alangaa Taajul Islaam Hasiinaan murtee du'aa namoota 1,400 ta'uun adabamuu qabdi jedhe. Garuu kun adabbii dhugoomuu danda'u waan hin taaneef yoo xiqqaate murtee du'aa nama tokko argachuu qabdi jedhe. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan daawwattaniif galatooma.